Maqaan keessan eenyudha? Sarara dhuftanii gochaan waaqayyoo lafa kanatti isiniif godhe dhugaa ba'a. Maqaan koo Soorobeen jedhama. Ani waaqeffadhutu waldaa kanadha. Gocha waaqayyoo naa godhee gaggabaabseen dhugaa ba'a. Dhugaa baatiin kun ni duraan waggaa kana jechuudha. Maskaramni jalqabaa kana jechuudha. Baay'ee na dhukkubee ture. Juuma kanatu keessa bahin baay'ee na dhukkubee ture. Achiitii mucaa koo sin dhukkubee mana yaalaa rodhannutti garuu marfeen argannaa tokkollee furmaata argachuu hin dandeenye dhuma nu dhukkuba. Achiitii sanbata barii mana kiimii gaafa geessu marfee waraannaan mucaan koo akkasumatti qabattee haftee miila ishee gadi deebi'u olin deebi'u akkasumatti rarraaftee haftee waldaa dhufne ganamuma sa'aatii mituun ga'iin iyyuu dhufneetu achiitii raajiin kadhatanii fi dhugabaatiif deebi'i kottu dhugabaatiif dhaabbadhu kana booda dhukkubni sitti hin deebi'udha. Sa'aatii sanatti isa akkas goote dhaabbattu gaddeeffattee haasaa jalqabdee nagaa ishee taate. Achiitii dhugabaatii xiqqoo ishee arra boorutuun jedhuti hamma waggaa kanaatti ture. Garuu wanti tokko roosini ta'u sodaatiinas maalis hin jedhina dhugaa ba'a. Dhugichi kan waaqayyooti namoota taa'ee dhaggeeffatuuf immoo barumsa ta'a erga isheetiyyuu anaafis akkas ta'a jedheeti namni barumsa argatarra. Kanaafiyyuu ni lammeeffaa immoo waaqayyoof galannaa ta'uu waaqayyicha akkas amma arraatti sa'aatii arraan daqiiqaa kanaan naga'e kanaaf anaaf miti ulfina waaqayyoon naa galateeffadha. Eeshi dhugabaatiin koo akka kanaa jilbeeffachuun illee maatii utuun gangaladhee utuun akka barbaade akka biqullaa koo fiigeeyyuu kan waaqayyoos baasuu hin danda'u kan waaqayyoos kun isa quubsuu hin danda'u kanaafiyyuu amma nuuf galee amma hin danda'e dhugaa ba'a. Isa lammeeffaamoo dhugabaatiin kun lammeeffaan baruma kana jechuudha ji'a salgeeffaa keessa baay'ee na dhukkubee dhukkubichis wanta ulfaataadha dura salphaan se'ee garuu fedha waaqayyoo taanaan amma guyyaa irraatti ga'ee waaqayyoo naa galateeffadha. Achiitii ji'a salgeeffaa sana keessa na dhukkubee mana kiimii dhaqee dhukkubni isaa baqa amma ammasitti hidhadhanii na laatanii utuma deddeebi'uu amma immoo Phaawulositti na dabarsanii Phaawulositti tun darbuu gana dabarsanii guyyi arras boordeebii jedhu booris boordeebii jedhu dhukkubichi inni yaadeef inni dooktaroonni yaadan tokko miti. Kanaafiyyuu namni waaqayyoon qabu garuu hin du'us hin salphatus waaqayyoon hin salphisnes nan ajjeesnes dhugabaatiidhaan galata fuula keessan dura na dhaabee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Dhugaadha dhukkubicha sanaa eenyuttiyyuu ani ni manne eenyuttiyyuu himachuu hin danda'u garuu yeroo sanatti waan sin galu keessatti nama tokkotti waan tokko hin dubbatiin raajiifaa dhufee naa sobsiise raajiifaas naa kadhatanii numan deddeebi'aa gara mana kiimii Phaawulos sanas numan deddeebi'a nam tokkottidha na dhukkubas hin jenne yeroo si dhukkubaadhaan laakkanaa nan dhukkubu anoo fayyaadhaan jedhaan garuu keessa koo Kiristoos duwwaa beeka namni waan naa godhu qabu jedhe namatti ni madhu halkanis nan riba keessaa ka'e sa'aatii sagalittis yaa waaqayyoon jedha yaa Yesuus ulfina maqaa keef yoo jette ulfina keef jedhiiti hani mucaa koo daa'ima kan akkan guddifadhu ati na taasisi horminaaf hin guddisi mucaa koo jedheen ulfaata dhaallisaa dukkanadha guyyaan yerootti dukkanaa'edha achiitii kanan jedha nam tokkottidha dhugaana waaqayyooti yoo namni ollaa kootti illee ni manne nam tokkotti inni Kiristoos inni namana inni arraan nagee booris nageessisa galma koo nageessisa dhee Kiristoos bichaatti ni manne garuu waan tokko keessatti yeroo sin dhukkubu yeroo qormaanni tokko sinitti dhufe waan waaqayyo nu dhiise waan waaqayyo nu beenne sinitti fakkaatin beeka Yesuus haalati muddamtu keessatti haala muddame haala rakkadhe keessatti haala caalaa inni naaf yaadeetu inni amma arraan nageessisi hani nama arra ga'u miti hani nama guyyaa tokko sa'aatii duraa sana fayyaa yoo ofiin jedhe sa'aatii booda waan lubbuun koo ba'ullee natti fakkaata waaqayyo kana hunda isa dabarsee arraan naga'e galanni isaaf haa ta'u Yesuus koo galannaa ta'u kanaafiyyuu utuma jedhu torbee tokkoon ciise Phaawulosiin gaafa ciisu sanatti mana hakiimii jechuun mana hidhaa jechuudha dhugaana waaqayyooti warri beektan garuu beektu
keessumaatii guyyaa tokko jira guyyaa sanbataa dookterotaan cinqatii guddaa keessa kan ba'e guyyaan itti dukkanaa'eera. Bakka waan hin godhu dhabee guyyaan kun inni namaaf hin bulatti dukkanaa'e. Achiiti hadaraan jedhan waldaan naannoo sana jira. Maaliif sammuun koo takka boqonnaa argadhadheen waldaa dhaqeenii tokko amaarratti bakka inni tasa beeku na jalaa badii oromeeffaan oromoodhaan achi keessa hadaraa dhaqee waldaa dhaqee dhufuun jedhan akkamitti nadha dooktarri yoo dhufee sii dhabee bakka haramtee baata taanaan ba'e. Ishii waaqayyo ani cinqati sammuu fedheen achi yoo dhagalee sagalee waaqayyo yoo dhagee inni na cinqu narraa deebi'adheen achiiti na didanii nan dhiisee aniitu boorga namadhan boorga nama yookiin sa'aatii booda kan opereeshinii taataa naan jedhan yookiin irraa opereeshinii taataadhan yaa waaqayyoon jedhan kana duras beeka opereeshinii sanaan beeka halla mataa yeroo sadeffaadha kun yaa Kiristoos hin jedhan yoo akka fedha kee ta'e ulfina koo miti jabina keef jedhiiti ulfina keef jedhiiti maqaa Yesuus Kiristoosiin kan narraa kaasetin jedhan ishi nan bakka yaani kun na jeequ sun yeroo waaqayyoon kadhadhu zayitii waldaa irratti kadhate immoo nan dibadhaan akka barbaade na godhi yaa waaqayyoon jedhe ishee inni waldaa dhaqee gaafa inni dhaqu dooktariinis hin dhufne maaltis hin dhufne shimti beetii namni keessa dhaabbachuu hin dandeenye keessa dhaabbadheen yaa waaqayyoon jedhe bakka ani guyyaan itti dukkanaa dhugaana waaqayyoon guyyaan kun halkanatti ta'e achiiti shimti beetii keessa sa'aatii walakkaa dhaabbadheen yaa Kiristoos hin jedhe yaa Kiristoos yoo ati dhugumaan as keessa na baaste yaa Yesuus jilba koon daa'imeen dhugaa sii ba'a. Ani ofachi bakka yeroo kaan yoo akkas hin jedhu bakka ofacheesu bangee ta'in sadarkaama bakka ofacheesu irraan jedhe dhukkubni kun jechuun tokko kan iti qajameessaadhaan tokko immoo kaanseriidhaan achiiti yaa waaqayyo kaanserii kana mannaatiin HIV sadamni jedhu naa wayya malee maaliif yaa waaqayyo utuuni si kadhadhuutummaa jedhu yaa Kiristoos dhukkuba kanarratti fiddeena waaqayyo irratti guguba achiiti waaqayyo waan hundumaatti na gargaare Kiristoos boo'icha koo na argee Kiristoos boo'icha koo argee kaanserii sanas hiiti gadameessaas narraa kaase waaqayyo kanseriin sunis na keessaa badeera hiitiin gadameessaa sunis na keessaa badeera dooktaroonni illee kan kee kun maali jedhan yeroo itti bakka opereeshiniidha jedhanii yaadan sanatti lakkii kan kee opereeshinii miti ammoo opereeshinii miti waan salphaadha waaqanni keessi gargaareen waan waaqessu wasin beekan waan hin jee alii amantaa kamiyyuu akka hin ta'e beekan waanni kee inni itti waaqeffatte si fayyiseera dhan kanaaf waaqayyoon na galateeffadhaame. Ammayyuu kan itti madabalaa sagalee jijjiiruu Yesuusin galateeffadha. Inni kan qoricha dhugaana waaqayyooti dhugaa isinitti fakkaatu yeroo akka kana ta'anii ifa keessa ta'anii maal jedhanii odeessan garuu oduu fakkaata yeroo sanatti yeroo cinqii sanatti garuu namoonni 30,000 al takkatti qoricha kaartoonii 3 bitan jiru. Hani garuu dhugaana waaqayyooti birrii tokko qoricha sanatti waa tokko ani yaaddeen ture yaa Kiristoos ani immoo akkamiin ta'a utuun si waaqeffadhu utuun si kadhadhuumo akka warraan isin beenneen ta'an isin jedhe waanni koo garuu akkasin taatu hin duutu baddeeti na gargaaree kun amma guyyaa irratti Kiristoos na gargaaree achiiti immoo marmara bicha 227 na marammaru dhukkuba kaanserii jedhamu kanaaf hiitii jedhamu kanaaf qoricha tokkollee naallaanne marfee tokkollee naallaanne garuu Kiristoos ofiisa amma jedhagaa amma madaaf kakategaa waan ta'eef naaf fayyee hamma guyyaa irratti kunoo nagaa godha ji'a tokko wayii ta'eera ji'a lammaffaaf deema waaqayyoof galannaa ta'u amma guyyaa irratti kaanserii jedhan hiitii gadameessa jedhame sanatti na keessatti dargamu dooktaroonnis dhumarratti nama rammarammaa
fedhan. Ati akkamitti kan kee akkas ta'inaan waaqa sunda keessa balleesse malee aloo birrii ta'u waan birrii kosmiti maal kosmiti qorichas miti kan na fayyise Kiristoos isa waaqessutti sanda keessaa buqqaasan jedhee naa galateeffadha. Jimaata saamwachuudha. Asiin dhufee as dhufnaan na kadhataniitu raajiifas naa kadhatanii qormaan kun sidirraa dhaabbatodhanii naa kadhatanii isuma dhugaan of ajjeesuuf yeroo xinnoo tokko naaf Waaqayyo garuu gidduu godhee yeroo sanatti jechuudha. Kana na oolchee Waaqayyo nama na godhee mucaa koorras na jiraachisee fuuldura keessan na dhaabee Waaqayyoof galannaa ta'u galatamaa immoo mucaa adaadaa kootu jirachuudha. Paawulos Xuqur Ambassaa keessa dooktaridhanis innis baay'ee dhukkubsataa dhukkuba sammuudha jedhame jalqaba duraa. Nyaata nyaatinaan jedhoodha baay'ee isa dhukkuba nyaata nyaatinaan jedhu yoo dugda korra dhaabataniitu nyaata nyaati yooti nyaata nyaati ajjeesnanaan jedhu achiiti Adaamaa deemneerraa mana fira wayii achiiti nu dawwalanii dafa mucaameyyuu margaan du'uufidha dafa qaqqabaadhan gaafa dhufnu hundi keenya akka maatiitti deemne gaafa dhufnu Xuqur Ambassaa keessaa madanzashaa sadii waraananiitu madanzashaa sadii dhiisaati gimmaashniyyuu nama doocha sadii gadi qabu dadhabe. Wale duglan gubadde yaati zayitii waldaa kana amma baadden deema isa harka kotti dibadden maqaa Yesuus Kiristoosin inni si gubu inni si hiyyisisu maqaa Waaqayyootiin maqaa Yesuus Kiristoosin zayitiin kana duukaa inni raajoof kodhaa duukaa jirtu zayitii kana irratti inni kadhatame inni harka isaatiin qabee kadhate waan ta'eef yaa Yesuus Kiristoos dhuga baatu keessa dhaabadhan zayitii sana fuula isaattiin dibee maqaa isaattiin dibee galgala yoo galachuudha saati sadii irratti indoon rafee isa yeroo sana rafeeyyuu inkaan ammayyuu rafaadha saati sadii irratti achiiti dhumaa sagantaa galgalachuudha sanbata dhumeera sagantaan saati sadiitti dhufneeti raajiifaadhaan raajiifaa biiroo darbaniiru raajii akkas dhandaa kadhadhaameen jedhee mucaa daadaa koo tokko dhukkubaa maaloo kadhataniifi maal jedhanii maqaa Yesuus Kiristoosiin oomayyuun ta'u lubbuun isaa oomayyuun ta'a. Infayya galataaf dhaabbadhu dhalii kadhatanii fi galgaluma sana asiin galee achiiti infayyannis amma irratti fayyaasaadha fayyee deebi'ee hojii isaatti deebi'eera galanni Waaqayyoof haa ta'u naa galateeffadha. Zayitii waldaa kanarratti irratti kadhatamu waanuma qalbiidhaan seeninaa. Kiristoos inni jedhee inuma raawwata fayyee hojii isaatti deebi'ee galanni Waaqayyoof haa ta'u kan hundumaa isaa galateeffadha Waaqayyoof galannaa ta'u. Waan na dhaggeeffate waan Waaqayyo si naa eebbisu. Suma dabalaa sabni kana argita Waaqayyoon galateeffadha. Nama sitti gargaaru gooftaa biraan ofinaa dhuga baatu isaa ta'a.